jaarsaan Ameerikaadhaa dhufee miliyoona 15 bitadheetu na harkaa bahu jira. Yaa Oromoo na dhaqqabaa, yaa Oromoo na dhaqqabaa intalaatu jedha. Miliyoon 15 wanniin gurgurame sun gatiin dhumtee jirti. Maallaqni naaf haa dabalamu yookaan hin danda'u. Gatiin ittiin bitame kontiraanni dhumee jira. Haaretti maallaqni haa dabalamu yookaan hin danda'u. Kanaas gurbaadhaa jechaadhaa jira. Warreen jaarsa maallaqaan bitattan hogguu isin harkaa ba'e waywaachuu osoo hin taane maallaqa dabalaadhaaf. Warreen jaartiis maallaqaan bitattan waywaachuu osoo hin taane gaafa kontiraanni dhume maallaqa dabalaati haaromsa. Yoo akkas hin taane jaalalti bushaawaadhaa deemti. TikTok gubbaa dhuftanii wal kasasuun namni bitamee hin gurguramu. Jaalalti bittaa fi gurguriidhaa miti. Baasiidhaa miti. Duraanuu eega baasii beektee dhayxee maallaqaan hin bitadhe jette. Ammas maallaqa dabaltee haaromsu yookaan kabiraa dhayxee bitachuudha. Waywaachuun maa barbaachisa? Sooshaal miidiyaa gubbaa dhufanii jaarsaan bitadheen harkaa baheen maaliif barbaachisa? Bara baasaa keessa jirra. Bara ajaa'ibaa.